kenne hayawaana biraarra isin caalchisa. Kana hunda rabbiin maaliif isiniif kenne la'allakum tashkuruun akka rabbii keessan shakkartaniif ni'maa rabbiidhaa akka rabbii keessan. Assalaamu alaykum yaa ummata islaam. Khayriin dhuma hin qabne isin bara haa jiraatu. Inshallah darsi wahii isiniif qabadhee dhufee jira. Darsi kana isiniif eegaluu dura sagantaa darsii kiyyaa yoo rabbiin fedhee guyyaa jumaa torbaniin hanga rabbiin haala nuuf mijjeessee guyyaatti yookaan guyyaa lamatti isiniif gallakkisuudhaaf haala hundaa mijjeeffadhutti yoo rabbiin fedhee inshallah hayyama rabbiitiin torbaniif isiniif hin gallakkisa karaa YouTube kiyyaa irratti na hordoftani. Barakallahu fiikum. Inshallah darsiin ani isiniif dabarsu fedhii rabbiitiin yoo taate duwaru shabaabil muslim fil hayaa naannoo dargaggoota muslimaa jireenya keessatti naannoon isaanii maal akka ta'u maal akka tahaa jiru waan dargaggoota muslimaa irratti xiyyeeffata. Dargaggeettii muslimaa yookiin shamarran muslimaa irratti waan xiyyeeffatudha darsiin kiyya. Barakallahu fiikum. Kanaaf darsii kiyya qaama qalbiidhaan na hordoftan. Keessattuu dargaggoonni muslimaa, shabaabni muslimaatii fi shabaabtettiin yookiin shamarran muslimaa qaama qalbiidhaan. Rabbiin ilma namaa wagga uumuu maal jedhe duraan laqad khalaqna al-insaana fi ahsani taqwiim. Dhugumatti ilma namaa uumnee jirraa irra gaarii dhaabbata gaarii keessatti qat goonee ilma namaa diriirsinee akka hayawaanaa gadi jedhee gartanii harkaa fi miilaan kan hin deemne isa dhaabnee ilma namaa isa goonee jedha. Rabbiin akka beeyladaa yookiin akka bineensaatti gugguufanii deeman san gadi jedhanii gadi godhatanii deeman sanitti nun uumnee bara akka nuti ol jennee deemnu akkasitti dhiira keenyas dubartoota keenyas akkasitti uume. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ilma namaa qat godhee uumuu qofaa miti akka inni deemu akkasitti uumuu qofaa miti. وزينه ilma namaa bareeche Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmi namaa bareeduma keessatti wal haa dhabu malee